Finfinnee magaalaa eenyutti yaadda? Magaalaa Oromiyaa ta'ee tafudadha. Yoo Oromiyaa taate abbummasii maaliif adaammaa irra korteettanii maaliif waan iddoo adaammaa tolchitan? Barumsa keessan sun baratu OPDO keessatti hangoo qabdu baay'inaan adaammaa waa godhaman. TPLF sodaatanii? Lakki sodaa miti. Irra caalaan isaa yeroo san warri akka murtaa'u qoratan magaalaa afaan Oromoo duwwaan keessatti dubbatamu tokko qabaachuu qabnaadha. Yaa ta'u malee hin ta'uuyyu. Wanni hin taaneef maaliif uummanni marachuu qaba, beekuu qaba, seenaan hin jira. Seenaa san yaadachaa uummatas mari'achiisaa, uummata wajjin olii galaa hojjetamutu irra ture. So sadarkaa tokko erga deemee booda doongora guddaa ta'uu isaa beekuudhaan baak deebisuun danda'amee jira. Amma sana tana nama uummattoonni Itoophiyaa hundi keessa jiraatu magaalaa guddoo Itoophiyaati. Magaalaa Oromiyaa seenaan Oromiyaa keessa jiru jedhee fudhadha. Abbummaan isii hayyan nuti qabanne. Oromoodha. Ulfaadha. Bar bulchiinsi daangaan Oromiyaa saamamuu dubbatamaa sun keessa balbalti takkattiin Oromoon qabdu. Mooyyaan bal bulchiinsi dabarsanii suumalee kennanii jedhan. Sun ammoo booranir deddeebiin. Nami laftee mooyyaan balbala Oromiyaa takkatti suumalee kenn abbaduula gammadaatis hin jedhan. Soba. Ayya. Proof godha. Boorannis hin jedhu. Ayya. Deddeebiin jecha sun jedhu. Ayya. Booran hin jedhu. Booran akka hin jennes nan beeka. Irratti ol falmaa turanii. Moyyaale magaalli tan eenyuti. Eenyuti irra caalaa keessa qubate. Karaa jedhuun deemaa dhufeet yeroo dheeraa dhufeet bakka lamatti. Karaa tokkoon Sumaaleen bulchuutti ka'e, karaa tokkoon Oromoo. Yoo referendamiidhaan hundi sararamu tan Moyyaaleetii fi gara Bordoddee bakkeen lamaan hafan. Wanni hafaniif sababni isaa ifa. Waa lama ture. Tokkoffaa filannoo dhaqqabe. Tan lammataa filannoon lamaan walirra waan hin taaneef jechuudha. Tan lammataa Oromoon baadiyyaa keessa jiraatu. Sumaaleen magaalatti gala. So haala akkasiisan keessatti seenaa laaluudhaan immoo referendamiitu fayyada. Tan jedhu irratti mari'achaatii ture. Kanaan alatti abbaan duulaa nama hin galchine, nama hin hirree, hin qubachiisne. Daangaan Oromiyaa, daangaa Oromiyaa. Aga seenaa beektutti Bordoddeef Mooyyaale. Lafa Oromiyaa moo lafa Sumaaleetiin beektu? Lafa Oromooti. Lafa Oromoo. Sumaleef Oromoo wanni lamaan maal jechuun barbaada? Nuhoo bira geenyu bar garriin galee lafa Moyyaalee duwwaa hedduun ta'in eelota seenaa Oromootiin Booranaatiin beekamu hundarra qubatee jira. Kanaaf uummata qubate irra geenye. Malee uummata alaaf inneen qubachiisne bakka biraatiif inneen qubachiisne. Weeraraan daangaa dhaabsisuu Moyyaalee malee. Weeraraan daangaatti miti sun namni lammaffamaa keessa seenee qubatu atiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Sun bar yeroo dheeraadha. Waan duratti deebisuuf Moyyaaleen bar bulchiinsa waladha. Waraana hin deebisnu bar. Uummata kana walitti finneet mari'achiisuudhaan karaa qabsiisna malee uummata waliin jiraate waraanaan hin deebisnu. Kanaaf ati Moyyaaleen gurgurra. Hin gurgurre. Adabar filannoo dhumna. Filannoo tokko irratti obokko waliin filannoo dhiyaatanii siifaaf Juunaddiin Saaddoo Itaayyaa irratti sagalee uummata guutuu hattanii jedhan. Hattanii? Hattanii jedhanii saamtanii jedhan. Nu jala hatameetu mo'atamne. Isan jalatanii. Anyway, hatamu adiisu hin mo'atamne. Mo'atamtan? Ayyee agamii fagalii mo'atamtan. Beeku. Yaadadhu. Dur deebitanii sanuma moo'ee paarlama seente. Hin gaafanne. Ayyee. Paarlama seente barsunati. Oromiyaan deemu. Juunaddiin paarlaamaa seenee. Ayyee. Ani gara Oromiyaa tan deeme. Obbo Kurraa garuu yaa nyaatamtanii Itaayyaa irratti. Nyaatamtanii jirtanii sana. Dura nyaatamneet. Lammata himanneet. Boordi filannoo akka lammata filannoo sun ta'u. Koree dhaabee qulqulleessee murteesse. Mootummaa keessanii filannoo sun godha akkamiin oppoziishiniin filannoo sanatu dandeetti. Filannoo 97 bar filannoo bilisaa dimokiraatawaa
hundumtu bilisa ta'etti deemu jedhee tan fudhadha. Sun callaatti bilisa taanoo filannoo nam kum lamaa fi jaanii maaliif? Hundu ana akkas ta'e fudhadha. Filannoo tufti bilisa dhaabbatu. Annaan hin goone. Hattu baay'ee hin jirra bara. Annaan yoo godhini. Hattu baay'ee. Biyyitan keessa jalqabaa fi dhibbi keessa dhibbi paarlamaa mootii bitta paarlamaa keessanii. Nama hate hunda hin jirra. Achi miti dubbiin tan maal seeta. Gara fuulduraatiif akka barnoota ta'u antan agar akka nama keessa tureeti. Paartileen cimuu qabu. Paartileen oppositionii cimuu qabu. Akka cimanis haalli mijaa ofii qabu. Filannoo keessa hoo seenanis cimanii poolisii ofii akkanumaan nu biratti tan baratame anis mo'achuudhaaf sin arrabsa malee bakka kee bu'ee wannan ummataaf hojjedhu ibsuu hin danda'u. Isan gaafas ammoo akka observer groupiileen ettuutti akka qaamni ala dhufellee raga bahutti filannoo uumamaan guurrattan jedhan. Filannoo Itoophiyaa jechuu danda'a. Election jedhama. Jechuu danda'a. Garuu atumi filannoo bilisetta. Bilisan jedha. Dhibbi keessa dhibba akkamiin fidan filannoo uummata kutaa lamattuu dhibbi fituun hin jirtu. Ammas hafachuu. Kuni rakkoo qabaachuu danda'a. Maaliif seeta? Opinion baddaadhaan madakaatitti nama isaa ijaaree jira. Ijaarsaan deemu. Okay? Dhiyaatee jira. So wanna gurmaa'e kanaan waan deemuuf deebi'ee hollaalu it was very difficult as keessatti mo'achuudhaaf gara fuulduraattis tan gargaaru. Tokkoffaa boordi filannoo bilisa ta'uu qaba. Waan hundarraa'u tan lammataa qaamoleen dorgommiidhaaf dhiyaatan wannoodhaa ol abaaruudhaa ol poolisii isaanii wanna ummataaf hojjetan san karaa gurmaa'een ummataaf dhiyeessuu qabu. Amma nu biratti tan baratame ol abaaruudha. Isanii tarra gida suni akkuma namni cufti beekutti paartileen oppositionii kun yeroo siin baatee kampeen goot maani godhan tokkofa miidiyaa kabaree jiru sa'aatiin isan kennitaniif muraasa lammaffaa dammoo deeggartoota isaanii hin hidhanii waan hedduu jira. Garuu free and fair akkuma taa'amantaa jechuudha. Ulfaata hada baru.